Sababbii kanaaf kan namoonni tuffatan gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ittiin yaaphatee raawwateetu gaafa daa'immaniin callisaa ittiin jedhan inni garuu akka daa'imman callisan hin barbaanne waan ta'eef namoonni gaafa daa'immaniin callisaa jedhaniin daa'imni gaafa callisiisan dhagaan Biitaaniyaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka galateeffate kutaan kitaaba qulqulluu ni dubbata. Kanaaf bamaayikala qilleensa saarii ikuuka kan jedhe yookaan immoo beelladoota lamaan gidduuttan si arge sin ajaa'ibsiifadhe hojiin kees dinqiidha jedhee raawwateetu Inbaaqoom isa kana ibsuudhaaf raajii kana dubbate. Raajii Inbaaqoom dubbate kana immoo tikseewwan saawwan karaa tokkoon harroonni karaa tokkoon hoolonni karaa tokkoon itti marsanii raawwataniitu gaafa isatti marsanii hafuura yookaan immoo akka ittiin qorrine isa wajjiniin dhaabbachaa turuu isaanii kan raajonni dubbatan sana tikseewwan arganii jiru. Gama birootiin hoolonnis naannaa sana jiru. Hoolonni maaliif iddoo sanatti argamte kan jedhuuf hoolota barbaacha kan dhufe gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Eegaa hoolotaatis kan ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Noolaawe hoomulee Israa'el asmi jedhee raawwateetu raajaa qulqulluu Daawit dubbateetu ture waan ta'eef tiksee gaariin anada jedheetu wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 1 kaatanii gaafa dubbistan ani tiksee gaariidha. Tiksee amanamaan hoolota isaa dabarsee hin kennu. Hoolota isaatiif jiraata. Gaafa bineensi dhufu bineensa jalaa baasa. Bineensota hoolota sana adamsu bineensota hoolota sana nyaachuudhaaf deemurree akka isaan hoolota sana hin nyaanne hin taasisa. Mindeeffamaa miti waan ta'eef waa'ee hoolota isaa hin beeka. Hoolonnis isa hin beeku. Innis maqaa isaaniitiin isaan yaama jedhee raawwateetu kan dubbate kitaaba qulqulluu kakuu haaraa keessatti dubbateera waan ta'eef hoolotaan kan fakkeeffame kiristaanota cuubaman yookaan immoo abbaa ilma hafuura qulqulluu sadummaan isaa tokkummaa isaa osoo hin haguugin tokkummaa isaa sadummaa isaatiin adda adda osoo hin bahin tokkummaaf sadummaadhaan kan waaqeffatamu Waaqayyoon akka isaatiin jiraannu warri maqaa kana argatan warri kanaan cuubaman mucummaa Sillaasee argataniitu akka isa faana deddeebi'an isa kana bal'inaan waan ibsuuf hoolota barbaacha kan dhufe gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ta'uusaa samiirraa gadi bu'uunsaa nuti hoolota isaati inni immoo tiksee hoolotaati. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalateera. Gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalatu garuu raajiin addaatis akka ta'e kana qofa akka hin taane kitaabni qulqulluu ni dubbata. ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ namaafirree nageenyi haa ta'u. Sababni isaa namni nageenya dhabee ture waan ta'eef namni jaalala dhabee ture waan ta'eef namni tokkummaa dhabee ture waan ta'eef namni hin deema hin baa hin gala malee nageenya argatee hin beeku wanta ta'eef abbaan nageenyaa kan ta'e kunoo isiniif dhalateera. Inni aangoon isaa harkarraa qaba. Aangoo cimaa harkarraa qaba. Raajii fi dinqiidha jedhee raawwateetu Isaayyaasis kanumaaf kan bal'inaan dubbate. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa dhalatu dhalachuu isaa erga dhagahameen booddee mootummoonni yeroo sana Yerusaalem keessa turan Israa'elii keessa kan turan kutaalee biyyattii bushaa kan turan baay'een isaanii raafamatu isaan quunnamee jedha. Seexanichis raafamatu isa quunnamee jedha. Sababni isaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa dhalatu waan addaatitu ta'e waan ta'eef nageenyatu ta'e waan ta'eef lafaaf samiitu walitti araarame waan ta'eef lafaaf samiitu nageenya labse waan ta'eef ergamoonni samii irraa dhufanii
tikseewwan hoolotaa walitti qabamuudhaan sagalee tokkoon nageenyi ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u jedhaniitu isa galateeffatan waan ta'eef isa kana deemnee labsina, addunyaatti labsina, baadiyyaatti labsina, magaalaatti labsina, warra keenyatti himna, waan dinqii arra irra bulle kana irra olle kana jedhaniitu dubbatani tikseewwan. Yeroon gaafa itti ga'u garuu achuma buluu isaanii kitaabni qulqulluun ni dubbata. Waan raajiitti ta'ee jira waan ta'eef. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yommuu dhalatu seexanni hin cinqame. Seexanni bakka galuu dhabe. Bakka ba'u, bakka galu, bakka kamittiyyuu cinqii waan isa qunnameef arra maaltu ta'e? Yommuu Museen dhalatu Musees qoree jira. Galaana keessatti akka darbatamu kan taasise anadha. Daa'imummaa isaatiin akka inni darbatamu, maatii isaa haadhaaf abbaa isaa gidduutti akka hin guddanne kan taasise ana ture. Arra maaltu ta'e jedhee raawwateetu seexanichi hin dallaneedha. Ilaala. Isaayyaasis gaafa dhalatu Isaayyaasis akka inni lubbuun isaa darbu, magaazitiin akka inni bakka lamatti muramu kan taasise anadha. Akkasumas raajota darban keessaa baay'een isaanii akka abiddatti darbataman. Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'el faa kan qoraatii ture. Daani'eel boolla keessatti kan darbachiise anadha. Mootummoota yeroo sana turan humna kennee fi jabina kennee fi kan cimsaatii ture anadha. Har'a garuu wanti addaana qunnameera. Bakkan ba'uu fi bakkan galu hin beeku. Daandiin na harkaa badeera. Lafti natti dukkanaa'eera. Lafaaf samii adda baasee beekuu hin dandeenye. Deemaatii naaf qoradhaa jedhee raawwateetu seexanichi labsaatii ture. Ilaala. Sababni isaa kan lafti baachuu hin dandeenye, kan samiin baachuu hin dandeenye, garuu foon keenya uffatee Maariyaam qulqullittii irraa kan dhalate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu hunda keenya nu fayyifachuudhaaf jecha dhufe waan ta'eef abbaa nageenyaa kan ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nageenya nuuf labsuudhaaf Addaam taayitaa isaatirraa bu'ee kan ture taayitaa isaatti deebisuudhaaf bakka addaatti darbatamee kan ture iddoo isaatti deebisuudhaaf jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf dhalateera. Waa'ee dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ammas manni Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa yeroo hunda kan isheen labsitu nageenyaaf, jaalalaaf, tokkummaadhaaf, jabina nuuf kennuudhaaf akka inni dhalate kutaa kitaaba qulqulluu keessatti nuuf dubbatameera. Sababni isaa waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa kaasnu kakuu durii keessatti kan nageenya dhabanii turan nageenya argatanii, kakuu durii keessatti ifa argatanii kan hin turre erga Yesuus Kiristoos dhufe ifa argatanii. Kanaaf ana ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም እመኑ በብርሃኑ ani ifa addunyaati, ifa kanattis amanaa, ifa kanaafis deddeebi'aa jedhee raawwateetu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbateera. Wangeela qulqulluu Yohaannis barreesse boqonnaa isaa 8 lakkoofsa 12 irratti gaafa dubbistan ana wu'utu biraanuu laalem emanuu bebirhaanuu ifa kanatti amanaa jedhee raawwatee kan dubbate gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Ilaala, gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalatu magaalaan Yerusaalem Beetlehem iddoon jedhamtu sun ifaan guutamtee jedha kitaabni qulqulluu. Ergamaan samiirraa gaafa gadi bu'u akkasumas gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalatu tikseewwan bakka walitti qabamanii jiran sanatti ifti lafaa fi samii duuchee raawwateetu bakka sanitti mul'achaa akka ture kitaabni qulqulluu ni dubbata. Ifa kan ta'e abbaa ifaa kan ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf duuka boota isaatiinis maal jedheeni? Duuka boota isaatiinis isaan akka ifa ta'an. Antum wu'utu birhaanuu laalem isin ifa addunyaati jedhee raawwateetu deema. Waa'ee ifaa labsaa, waa'ee nageenyaa labsaa, waa'ee jaalalaa labsaa, waa'ee tokkummaa labsaa, waa'ee dinqii waaqni isiniif hojjate labsaa jedhee raawwateetu isin ifa uffattaniirtu. Ifa narraatii fudhattan kan ammoo deema addunyaan
akka addunyaan balaqqeessa'u addunyaan akka ifu isin irraati ifti kun akka mul'atu gaarummaan keessan akka ifu jaalalli keessan akka ifu hojiin keessan akka ifu addunyaan akkasiniif akkasin barumsa keessan akka baratu jaalala akka baran tokkummaa akka baran jedhee raawwateetu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbateera. Maaliif abbaa nageenyati waan ta'eef abbaa ifaati waan ta'eef tikseedhas waan ta'eef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalachuusaa hin labsina. Ayhudoonni yookaan immoo warri hin dhalanne akkamitti waaqni namarraatii dhalate jedhanii raawwatanii kan dubbatan kitaaba qulqulluu kanaan adda kan ta'an baay'een isaanii ni jiru. Nuti garuu waa'ee Yesuus Kiristoos waa'ee dhalachuusaa waa'ee dhangala'uu dhiigasaa hin dubbannu. Wangeelatu dubbata waan ta'eef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Addaam waggaa 5,500 guutuu dukkana keessa kan ture dukkana keessaa bahee ifa arguusaa jaalala dhabee kan ture jaalala argatee nageenyaan jiraachuusaa si'ool keessa kan turan dhalachuusaatirraan kan ka'e abdii kenneefii ture waan ta'eef Addaamiif dhala keerraan dhufee si fayyisa gaafa jedhuun yoom ta'a laata jedhee raawwateetu subaa'eedhaan yookaan immoo guyyaa qabatee boohichaan imimmaaniin isa eeggachaa akka ture ammas raajonni waa'ee dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan raajii dubbachuu qofaan osoo hin taane tsoomuudhaan lagachuudhaan waan gaarii hojjechuudhaan dhaloota isaa eegaa akka turan kitaabni qulqulluun ni dubbata. Sababni isaa raajii Iyyu'eel boqonnaa 12 gaafa dubbisnu tsooma labsaa akkasumas immoo yaa'ii qulqulleessaa jedhee raawwateetu dubbateera. Raajii Iyyu'eel dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkamittiin eegaa turan yoo jenne tsoomaan eegaa turan, gadoof qabiinsaan eegaa turan, waan gaarii hojjechuudhaan eegaa turan. Maaliif hin barbaadu ijaan arguu barbaadu waan ta'eef yoom nuuf dhalata yoom fayyina yoom ijaan isa argina dukkanni kun yoom fuula keenyarraa bada yookaan immoo golgaan dukkanaa kun yoom nurraatii tarsa'a yoom nu bukkeetii deema jedhanii raawwataniitu yaa Waaqayyo ati nageenya keetiin nuuf koottu jaalala keetiin nuuf koottu ibsaa kee qabadhuutii nuuf koottu jedhanii raawwataniitu tsoomuudhaan yookaan immoo lagannaa lagachuudhaan eegaa kan turan. Ammas manni kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa guyyaa 45 osoo dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dursitee raawwatteetu manni kiristaanaa raajonni waa'ee dhalachuusaa eegaa kan turan tsoomaa kan turan sana nutis eebba foonii eebba lubbuu argachuudhaaf jecha guyyaa 45 yookaan immoo guyyaa 44 tsoomuudhaan manni kiristaanaa dhaloota Yesuus Kiristoos eegdi. Dhaloota Yesuus Kiristoos bara 5,500 guutuu warri dukkana keessa ture nageenya argatanii akka turan ofuma aarsaa ta'ee raawwateetu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka nuuf dhalatuuf jecha hawwaa kan turan hawwiin isaanii hin hawwan malee hin argine hin hawwan malee yeroon isaan daangesseera. Nuti garuu osoo yeroon nun daangessin osoo barri nun daangessin akka isa lallabnuu fi akka isa arginu Waaqayyo nu gargaareera jechuudha. Kanaafika osoo tsoomni kun yookaan immoo waqtiin dhalachuu yaadannoo dhalachuusaa osoo hin gahin dursitee raawwatteetu manni kiristaanaa tsooma kana labsitee subaa'ee qabattee raawwatteetu waa'ee dhaloota isaa yaadachuudhaan waa'ee samiirraa gadi bu'uusaa yaadachuudhaan ifti samiirraa gadi bu'u abbaa ifaa kan ta'e abbaa nageenyaa kan ta'e tiksee gaarii kan ta'e tiksee amanamaa kan ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yoom nuuf dhalata jedhanii hawwaa kan turan nutis isaan yaadachuudhaan baroota dukkanaa 5,500 warri sun keessa turan nuti isaan yaadachuudhaan fayyina gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jaalalli gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nuuf kenne labsuudhaan tsoomii kana tsoomuudhaan waa'ee dhaloota Yesuus Kiristoos lallabnaa jechuudha. Kanaafi
tiksee gaarii tiksee amanamaa kan ta'e nuuf dhalate warra bittinnaan sana sassaabuudhaaf warra kufan sana kaasuudhaaf kan dhufe gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ta'uusaa amannee raawwannee itti buluudhaan daandii amantaa kanaatiin deemuun dirqama hunda keenyaati. Tiksee amanamaa kan ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan ta'eef እግዚአብሔር ይርኤኒ ዋልቦ ዘያጣኒ ጀዴ ራወቴቱ ቁልቁልች ዳዊት ራጂሳ ፋርሳሳ ተረት ዱበቴራ ፋርሳሳ ዲግደሚ ለመጋፈ ይላሉ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ጣላቹ ሳትን ዱርስ ራጂን ኩን ከን ዱበተሜፍ ፋርፈናን ኩን ከን ፋርፈተሜፍ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈቹላ ቲክሴ አመነማን ይሰዳ ዋይ ቲክሴ አመነማ ከነ ጋፈላሉ እዶ ጋሪ marga lalisaarra kan nama bobbaasuu danda'u iddoo nageenyaatti kan nama bobbaasuu danda'u tiksee amanamaadha. Bineensa akka jalaa hin nyaanne hattuun akka jalaatiin fudhanne iddoo nyaanni jiru iddoo dhugaatiin jiru iddoo sooranni jiru iddoo boqonnaan jiru kan nu jiraachisuu danda'u gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Marga lalisaa kan jedhame foon dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Marga lalisaa kan jedhame kitaaba qulqulluudha. Marga lalisaa kan jedhame mana kiristaanaati. Margi lalisaan kun kan argamu mana kiristaanaa oddoo mana kiristaanaa keessatti kan lallabamu burqaa jireenyaa burqaa nageenyaa biddeen jireenyaa kan hin dhumne yeroo hunda maddisaa adda kan ta'e itti galan kan keessaan baane argatan kan hin dhabne eenyumtuu nurraa fudhachuu kan hin dandeenye iddoo nageenyaa iddoo jaalalaa buddeena jireenyaa buddeena tasgabbii kan nuuf ta'e kan nuuf kenne gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ta'uu beekuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaaf isa kana amannee waa'ee dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos arras burus yeroo hundumaa dhalootatti dabarsaa waa'ee dhaloota isaa labsuun kan danda'ameef sababa kanaafi nutis waa'ee dhalachuusaa waa'ee dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos labsaa akkasumas immoo galateeffachaa dinqiif raajii inni nuuf hojjete bitaarraa gara mirgaatti dukkanaa gara ifaatti iddoo booji'insaatii gara iddoo nageenyaa gara iddoo jaalalaatti nu fide waan ta'eef gara iddoo tasgabbiitti nu fide waan ta'eef bilisoo nu goonfachiise waan ta'eef kanaaf isa amanuudhaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waa'ee dhaloota isaa dubbanna. Dhalachuunsaa nu fayyifachuudhaaf dhalachuunsaa bakkeetti nu deebisuudhaaf dhalachuunsaa kabaja dhabnee kan turre uffata kabajaa dhabnee kan turre qullaa dhaabannee kan turre iddoo keenyatti nu deebisuudhaaf jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf dhalate. Seera uumamaa irratti gaafa ilaallu Addaam gaafa cubbuu hojjetee gooftaa keenya Waaqayyoon hin dhokatee jedha. Maaliif dhokate? Waan cubbuu hojjeteef dhokate. Yaa Addaam jedheetu irra deddeebi'ee dubbate. Sadummaa Waaqayyoo gaafa labsu Waaqayyo ofuma isaatii waaqummaa isaatiin irra deddeebi'ee Addaam hin barbaade. Bakka inni Addaam itti kufe sana Waaqayyoon arguu dhabee miti. Ofuma isaatii bakka nageenyaa isa kaayee ture waan ta'eef eessa jira laata? Ofii isaatii yaa dubbatu, ofii isaatii gaabbii haa galu, ofii isaatii waa'ee cubbuu isaa haa dubbatu jedheetu Waaqayyo eessa jirta gaafa ittiin jedhu si dhokadheetan jira. Fuula kee dhaabachuu hin dandeenye waanan cubbuu hojjedheef qullaa koo waanan jiruuf balleessaa waanan raawwadheef gargaartudha jettee kanatti naaf kennite suni isheen kunoo kana na nyaachiste biqiltuu kana na nyaachisteerti. Kanaaf kophaa koon jira cubbuu waanan hojjedheefi akkasumas qullaa koo waanan jiruuf sin dhokadhee jedhee raawwateetu itti dubbate. Ilaala, namni gaafa cubbuu hojjetu dhiphuu keessa gala waan ta'eef hin cinqama waan ta'eef isa kanaaf Addaam iddoo kabajaa iddoo ulfinaa sana bahee jira waan ta'eef gaafa cubbuu hojjetu uffata dhabe sana uffata kennaa uffata jireenyaa uffata kabajaa uffata nageenyaa kan dhabe sana akka argatuuf jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kunoo dhalatee Addaam bakkee isaatitti deebisee uffata isaa itti uffisee ofii isaatii nageenya nuuf labse gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nageenya isaa jaalala
tokkummaa nageenya bara baraa kan itti fufiinsa qabu kan nageenya yeroodhaaf kennamu osoo hin taane samii irrattis lafa irrattis abbaa nageenyaa kan ta'e samii irrattis lafa irrattis kan galateeffatamu samii irrattis lafa irrattis kabaja kan qabu samii irrattis lafa irrattis olaantummaa guddaa kan qabu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ni galateeffanna. Hanga yoonaatti kan nu barsiise kan nu gorse Waaqni qulqullootaa yeroo hundumaa kan galatoomee fi kan eebbifamee nuuf haa ta'u. Araarsummaan haadha keenya Maariyaam qulqulleettii gargaarsi ergamootaa kadhannaan tolootaa hunda keenya faana haa ta'u.